isuma ittiin binneetti gurgurre. Ashamaa akkam nagaa jirtu, ani Yoobsan Abbabeetii. Yoobsan Arguu YouTube channel like, share, subscribe gochuun na hordofuu ni dandeessu. Egaa jechoota bareedoo, miidhagoo fi hawwatoo ta'an akkasuma ergaa guddaa kan qaban qabadheen dhufee jira. Isuma ittiin binneetti gurgurre jecha kana hiriyoota sadiitu waliin hanna hatanii kan dubbatani. Hanga xumuraatti na waliin tura. Gaaf tokko hattuu sadii ta'anii harree namaa hatanii iddoo biraatti geessanii gurguruuf murteeffatan. Gaafa guyyaan gabaa gahu namichi inni tokko waa rakkatee akka warra lamaanii duukaa harree gurguruu hin deemne. Kanaaf isaan lamaanitti himatee hafe. Isaanis gurgurreema yeroo deebinuu qarshii isaa hirmaanna jedhanii itti waliif galan. Kanaan erga waliif galanii warri lamaan sun gabaatti harree geessanii gurguran. Utuu qarshiin fudhatiin dhugaatii achumaan walii mallatteessuu xumurree qarshiis fudhachuudhaaf yookiin fudhanna jechuun utuu alatti harree hidhanii dhugaatii dhuganii hattuun biraa harree sana alaa hiikattee jalaas fudhatte. Isaanis waan godhan wallaalanii gaddaan waliin haasa'uu jalqaban. Yommus namichi inni manatti hafee eeggataa waan jiruuf gammachuudhaan qarshii hirmaachuuf isaanitti dhufe. Meeqatti gurgurtan? Gabaan akkam ture? jedhee dhimmee isaaniin eegaa waan tureefis isaan gaafate. Isaanis deebii akkas jedhu laatan. Isuma ittiin binneetti gurgurree deebine jedhan. Eegaa namoonni waa hundumaa haala kallattiis ta'e alkallattiin kan isaanii hin taanee fi kan isaanii ta'e waan xiyyeeffannoo hin qabne irratti gaafa yeroo fi haalota adda addaadhaan qisaasessan gaaffiin isaan hin beekne yookiin gaaffiin isaan hin eegne isaaniif ni deebi'a. Isaanis deebii kana erga deebisanii hattuun nu jalaa hatte jechuurra eesuma ittiin binneen gurgurree kan isaan jiran jalqabas kan isaaniin turre boodas akka kan isaanii hin taane mirkaneessanii jechuudha. Nutis waan keenya hin taane yoo itti rarraa umurii keenya dabarsine booddeensaa kan abbaa dhimma sanaa ta'uu waan maluuf waan hojjennu, waan barbaannu, waan hawwunee fi waan argachuu qabnu kan keenya kan ta'e irratti yoo xiyyeeffanne bu'aa qabeessaa fi deebii sirrii fi mul'ata keenya biras nu geessisuu danda'a. Galatooma, ulfaadha.